biyyoonni addunyaa imala isaanii damee hundaa teekinooloojiin taasifachuun siyaasa dinagdee fi hawaasummaan milkaa'anii dursummaa irratti argamu. Imala isaanii har'aas kalaqaa fi argannoo teekinooloojii haaraan dabalaa hojii hunda teekinooloojiin ceesisaa jiru. Biyyoonni teekinooloojii dhaloota dhaalchisuun guddisanis milkaa'ina isaanii saffisaa guddina isaanii dachaan dabalaa jiru. Teekinooloojiin bu'aa argamsiisee guddina barbaadamu dachaan fiduu fi hojimaata walxaxaa salphisee addunyaa gara mandara tokkootti fidaa jira. Biyyoonni saayinsii fi teekinooloojiin badhaadhan dinagdeen dursuu bira darbanii olaantummaa isaanii gonfatanii biyyoota hiyyeeyyiin annatu siif jira jechuu irratti argamu. Jaarraa 21ffaanis qaroominaan hunda walqixxeessuu fi carraa guddinaa fi hojii bu'aan ittiin gonfatamuu fidee dhufe. Biyyi keenyas biyyoota teekinooloojiin badhaadhan waliin dorgomuu fi inisheetiivii haaraa koodaroota miliyoona 5 jedhu muummee ministeeraatiin boocamee hojiirra oolchaa jirti. ትልቁ ስራ ትውልድ ላይ መልካም ዘር መዝራት ነው። ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። ናኖን ኦሮሚያሲ ኢኒሼቲቭ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመዲን ቦጨሜ ሆጂራ ኦልቹረቲ አርገማ ጫረን ኩኒ ጉዳሳ ማለፈችውዳ ቶኮ በራህነ ከሳ በራ ወራክሳ ኢንዱስትሪ አፍራፋህነ ከሳ ነሚ ቶኮ ጅራቹ ዳፍ ኦጉማን ዲንዴ ኦጉማ ዲጂታል ኩባይ ሙርተሰቸው ነሚ ቶኮ ጅራቹ ማፊ ኦጉማ ዲጂታል kan hin qabutanan jiru jireenya guyyaa isaa geggeessuudhaaf hin rakkata tokko sana akka qabaatu jechuudha jiraachuma jechuudha inni kun akka namaatti turuwa miti akka institutionalitis yookaan akka dhaabbata turan dhaabbanni tokko dhaabbata ta'e fuudhaa fi ogummaa kana qabaachuu qaba tuursii kana barbaachisu illee hidhachuu irra jiraata jechuudha biyya akka biyyaatti biyya taatetti fuuftee dorgomtee jiraachuudhaaf ogummaa kanaan jiraachuu irra jiraata so kanaaf tokko isa kana jechuudha inni lammaffaan dinagdee dijitaala kanarraa qabeenya koratamu carraa hojii akka jiraatu fi yaadamee mootummaan inisheetiivii kana akkan biyya kanaaf dhufu taasisee jechuudha. Akka naannichaatti waggoottan 5 darbanitti hojiin teekinooloojii babal'isuu bu'aa qabu hojjetamee dhalootas ittiin ga'umsuu fi manneen barnootaa keessatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Teekinooloojiin yeroo ammaa haala bakka mootummaan yookaan addunyaan irra geesse hojii wal qabsiifnee yoo ilaalle yeroo kana keessatti akka addaatti yoo irratti hojjechuu baanne addunyaa tanaan dorgomuu hin dandeenyu wantoota baay'ee kan duubatti itti hafneetu jira isaan san ammoo irra aannee warra nu dura jiran dhaqqabuudhaaf akka biyyaatti badhaadhina waliigalaa fiduudhaaf ce'uudhaan adeemsa utaalchuudhaa deemuudhaaf seektara hunda keessatti teekinooloojiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee dura bu'uuraalee misoomaa teekinooloojii kana babal'isuudha. Kanarratti hojiin addatti waggoottan 30 darban hin hojjetamin waggaa 5 darban kana keessatti kan mootummaatti hojjetamanii jiran jecha bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an teekinooloojii kana babal'isuudhaaf hojjetamuun irra jiraatu hojjetamee jira. Inisheetiiviileen garaagaraatiis hojiitti galanii jiran jechaadha. Keessattuu dhaloota teekinooloojiidhaan ogummaa teekinooloojiidhaan gahoome uumuudhaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qabxiilee gurguddoo sadii sabboonummaan irratti utubamu jaamee kaa'ame keessaa isa tokko dhaloota teekinooloojiidhaan gahoomsuudha. Karaa kanaan akka naannoo Oromiyaatti wanti hojjetame dhaloota irratti hojjechuu mana barumsaa keessatti hojjetamuun jalqabee jira jechaadha. Sadarkaa hundatti barattoonni kaarikulamii keessatti barnoonni teekinooloojii akka galu. Akka biyyaattis tarsiimoon barnootaa kan baheetu jira. Bara 2015 fi hanga 2020 akka Itoophiyaatti yookaan ammoo bara 2023 fi 2028 akka Faranjiitti tarsiimoo barnoota dijitaalaa kan jiru akka biyyaatti bahee hojiirra oolaa jira. Karaa kanaan inisheetiiviin tokko kan manneen barnootaa keessatti hojjetamaa jiru keessaa paarkii dijitaalaa gadhaabuudha iddoolee garaagaraatti. Inni kun hojjetamee barattoonni ijoolleen jalqabumarraa gaafa lafaa kaaturraa kaatee teekinooloojii wajjin michoomtee akka teekinooloojii kanaa waliin guddattu hojiin taasifamaa jiru baay'ee guddaadha jecha. Carraan nuuf laatame haga waggaa 3 jechuudha. So waggaa 3 keessatti bara dura kana keessa akka naannoo kan keenyatti naannoo 300 olii kan naannoo 340 kan ta'udha kan bara kana qabannee turre karoorratti ni leenjisanii hin qabanne jechuudha. Garuu raawwii amma ji'a sagaliin gaafa laallu hanga ji'a sagalii kanatti 196 irra jira jechuudha. So parsantiin naannoo parsantii 64 wayitti kasii gochuudha. Bara warraaqsa indaastirii afuraffaan keessa haalli jiru dorgomaa siyaasa jechuudha. Namni cimee piroodaaktii isaa yookiin oomisha isaa Ameerikaatti gurguruu danda'a. Yuuroopitti gurguruu danda'a.
Afrikaa kibbaatitti yookiin immoo kaaba Afrikaatti gurguran asuma ta'a jechuudha. Sanaafi gabaa biyya lafa kana keessatti illee sheerii wayyaa qabaatu ta'a jechuudha. Kanaafi diinagdee dijitaala gaafa jennu tokko sana jechuudha. Lammaffaa immoo akka waliigalaatti biyya kan keenya inishatiiwwan adda addaa hojiiwwan tajaajiloota kennamuu tiraanzaakshinoota taasifamu hunda isaayyuu karaa dijitaalaayzeeshinii yookiin immoo karaa dijitaalitiin duwwaa akka taasifamu sochii gurguddaa taasisaa jira jechuudha. San keessatti namni ogummaa yoo qabaatedha akkasumas milkaa'u jechuudha. Kanaaf shoora baay'ee olaanaa qabaachuudha. Baay'ee bu'uura baasuu. Sarara darbee immoo dhimma dataa saayinsii fudhannu dataa saayinsiin bu'uurri waa hunda dinagdee dijitaalaa dataadha. Dijitaal dataa jechuudha. Dijitaal dataa oomishuu danda'uu qabda. Akkaataa oomishtuu yoo qabda jechuudha. Xinxaaltee murtoo adda addaa akkasii ta'u xinxaaltee akkaataa kamiin itti fayyadamuu kan deessu beekuu si gaafata. Kan moobaayilii aappis illee akkasuma jechuudha. Kan artificial intelligence already waan koleetti beekamaa jechuudha. Dinagdee dijitaalaa fi baay'ee bu'uuradha jechuudha ogummaan kun jechuudha. Manneen hojii naannichaas teekinooloojiin ga'umsanii kenna tajaajilaa si'oomsuu fi hojjetamaa jira. Kana maleedhaas seektaroota biraa seektaroota qonnaas haa ta'u albuudaas haa ta'u industiriis haa ta'u teekinooloojii kana sadarkaa hundatti fayyadamuu tarsiimoo ittiin jajjabeeffamuu danda'u bocamee hojiitti galamaa jira jechaadha. Tajaajila uummataatiin wajjinis mootummaa ammayyoomee gochuudhaaf tajaajila rakkoolee tajaajila garaagaraa jiran furuudhaaf seektaroota hunda keessatti adeemsa hojiidhaa yookaan immoo tajaajiloota dijitaaleessuudhaaf hojiin jalqabame manneen hojii hedduu keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Akka dinagdee waliigala akka biyyaattis tajaajilli gabaa si'eessuun dijitaal faayinaansiin yookaan immoo digital money, mobile money. Inni kun babal'achuun isaa akka duritti bu'aa bahii adda addaa osoo hin goone waan barbaadde iddoo barbaaddetti ajajjattee bitachuu gurguruu akka dandeessu pilaatfoormiin kun hundinuu bal'atee mijatee carraa hojiitiis babal'aa uumaa jira jechaadha. Yoo kanaan beeyne taphaa ala ta'uu dandeessa waan ta'eef namni hundi sadarkaa hundatti haga dandeetti teekinooloojii kanaan akka ifa ammayyoomsu taasifamaa jira. Inni biraa inishitiiviin guddaan akka biyyaattis fudhatamee hojjetamaa jiru naannoon Oromiyaattis xiyyeeffannaa addaatiin irra hojjetu jiru inishitiivii ministeera muummee keenyaan fudhatamee 5 million coders kan jiru isarratti namuu akka hirmaatu sadarkaa hundatti hirmaatanii namoonni hedduunis ogummaa san argatanii ogummaa saniinis faayidaa guddaa argachuu jalqabanii jiranii warri saartifikeetii argatanii bu'aa irraa argatanii kan biraallee jajjabeessanii akkatti seenan taasifamaa jiru waan ta'eef biyyi keenya karaa kanaan tarkaanfii fuuldura deemtee jirti. Isaa wajjin wal qabatee maasis babal'ina dijitaal ID wajjin dijitaal IDnis waa hedduudha mijeessa. Biyyoonni tokko tokko gurguddoon silaan dura jiran galii jiddu galaa qaban kan Afrikaa keessa jiran illee wantoonni jalqabiin dursinee jalqabnee inni kun seektara hedduu keessatti bu'aa gurguddaa argisiisa waan ta'eef kallattii gaarii irra jirra. Fuulduraafis cimamee karaa kanaan dargaggoonnis irraa fayyadamoo ta'aniiru.